Rakabooti Shaashamanneetti 2023 2021 magaalaa Hawaasaa Museiban Haadhaisii Hawaasaa Naageessii meeshaalee mana keessaa ka biyya alaa naabitiif jettee qaamumaan jechuudha isaan dhaqanii bitatan meeshaa hedduudha babbareedaa isin ajaa'iba garaagarummaa guddaa qaba qarshii irratti 1,200. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu isiniin jedha. Erga rakabootiif isinii binnee kaanee booddee sanii ammoo tuyyuu feermuuzii meeshaalee diikooraa abaaboo uumama babbareedaa barbaadanii ufumaa filataa jiran jechuudha. Kaleessa ammoo tuyyuu ijoolleen hedduu maal jettan isiniif fakkaate maalii fi viidiyoo isaan gadhiifte isaan sirri beekanii isiniin jedha. Nu caalaa sirri beekanii amana maashaallah rabbi sirraa jaalatu mucattii isaaniitu baay'ee waan baay'ee barsiise waan ta'eef akkuma argitan kana jechuudha. Erga Hawaasaa deemnee jenne ammoo Hawaasaa ganamaan deemne jalqaba bakka masaaja yookiin ammoo yaalicha isaanii taasisaa jirti. Qorra qaama keessaa qabanii isinii galee waan tokko tokko masaaja kan narvii akkasuma nama duudi dhukkubu namni mul'een dhukkubdu namni ceekuun dhukkubu walumaa gala namni dadhabsiisu fi qaamni isaa dhukkubu akka dhiinni isaa jechuudha sirriitti wannaa jedhu baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Namootiin barbaadan lakkoofsa bilbilaa fi Duwwaa 978 15 72 75 WhatsApp Telegram qofaan na argattanii kanaaf amma irroobaa jira jechuudha. Sa'aatiin kuni sa'aatii gara asriiti isinii galee sa'aatii 10 yookiin ammoo sa'a 4dha irroobaa jira. Rooba sirriitti jechuudha ani gara hundaatiin baajaajii waan ta'eef natti roobee haga dhumaatitti viidiyoo kana yoo ilaaltanii jettan waan baay'ee irraa fayyadamtanii akkasuma ammoo hanga sa'aatii kanarraa haga yeroo mana galuutitti natti roobaa ture. haa ta'u hundumaafuu inshallah wa ta'ala like share gochuudhaan waan baay'ee irraa baradhaa kun ursan kiyyallee akkanatti torturee jechuudha argitanii maashaallah tabaarakallah roobni namatti tola. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa like share godhaa viidiyoolee hedduudha meeshaalee xiqqoo biizii ta'e isaan amma deemanii akka qidaameetitti achirraa immoo qidaamee irraa meeshaa inshallah rabbina laaffisee Faaxumaa kafeetu jira akkasuma tarataraadhaan jechuudha sagantaa itti qabe achirraa meeshaa arabuu qaatana bira ture herreega godhaa fi kanaaf akkuma argitan kana jechuudha. Alhamdulillah amma ga'uu kaanee jirra bakka deemnu bootaan eessaa yaalichi maali maal nama barbaachisaa warri jettanii fi faayidaan isaa maali yoo jettanii salphamatti guutuu mana yaalaa akka danda'een isin agarsiisaa isiniin jira. Akkuma argitan kana jechuudha deemsa keenya itti fufnee jirra maashaallah tabaarakallah gara asriiti yeroo Shaashamannee nu seennu baay'ee roobaa maashaallah rooba baay'ee roobee jechuudha. Anaayyuun irratti rooba caamee wallaahi har'a na dhukkuba viidiyoo hedduu hojjedha jedhe sanirraan isaan iyyuu viidiyoo waraabii si gargaaraa kanaan jedhanii silaa isaa waliin ka waraabu baay'ee makaleessa garisiin isaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haadhatii lukkana dhukkubaa haadhatii juundi dhukkubaa haadhatii ceekuun dhukkubaa haadhatii jismina jalaa qabee haadhatii yaaditee qorra qabee waan akkasii dhiiftanii kunoo salphamatti yaadicha godhuu fi ni dandeettanii isiniin jedha. Kunoo akkuma argitan amma buunee jirra roobuma kana keessa dhufee dirqama geessuun marfee qabanii akkasuma immoo masaaja qabanii jechuudha. Kan ajajamu guyyaa 7 jira guyyaa 10 jira akka dhibeetiin dhiini ilaallamee wanni hundi jechuudha. Itti aansuun ammoo tuyyuu isaan wanti ajaa'ibaa irraa itti deebi'aa jedhan kan fudhadhee ka'ee guyyaa 3 kanatti bakka hedduu fi waan hedduu hojjannee jirra. Haa ta'u maraafuyyuu inshallah isin jaaladha isin kabaja isin ammuufiyyuu like share gochuudhaan haga dhumaatitti viidiyoo kiyyaa hiriyoota keessanii qoodaa. Viidiyoon kun viidiyoo ana fayyadu waan ta'iniif viidiyoo isin fayyadu isin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee nama galatooma yoo barbaadan waa'ee qayyaa irratti oduu bantee mana nyaataa bantee waan guddaa kana na yaada keessanii hedduu na galatooma ulfaadha. Inshallah inuma bana jechuudha hundi turamalee ni urraa jettee mitiire garuu ammoo hawwiin kiyya hojii biraatii hojicha sayyoo ilaalee jedhe isin garuu yoo barbaadan komentii jalatti maatii keessa yoo kabajamtoota fi jaalatamtoota uummata Wazaan Oromoo akkuma argitan kana asitti illee roobaa jira. Maaluma fakkaatan maastika matana yeroo mara nyaattaa yoo jettan yoo na dabbaru jechuudha bakka baratee jira badii keessa yoo deemu ani yoo isii waliin haasa'e malee nama baay'ee waliin waan nama haasawaan hin qabne maastikaa fi buna fayyadamaa irra caala. Kanaaf kunootii maashaallah malee roobuma keessa deemaa jira namootiin jechuudha. Ani amma kana nama duutii haati keessa dhukkubu lukni dhukkubu qorra wantoota adda addaa walumaa galatti jechuudha. Furmaata isaa qabatee hordoftoota fi kabajamtoota biyya baajaajii keetiin hin deemin yoo naan jettanii na kaameraa dhufee jira roobni kan taatu baajaajii keetiin maan yoo naan jettan baajaajii kiyya karaa deemee meeshaa kara kuyyaraa kana fe'ee kanaaf isin jaaladha isin kabaja mee yoo argannee jenne hin qabanna.
Nyaachudha 01 haadha Musee baachumaan algaa isaanii fidanillee 30 mana gala.